yoo akkaataa dhabde qofa nu kennitu garuu immoo nama hirmaataa jiru argaan jiru eeggadda amma ummata tuulamaatiif jechuudha nu gargaara inni dhabne sa'aatii 3 ol teenyee waan tokko dhabne gara giiftiitti deebine tasuma deemne doolaara 6,000 funaanne jechuudha giiftiidhaan qixxee fudhatee ruubii fudhatee dantaa keenyaa miti maal goona reetaadha namni hirmaachuu dide amma kuma 200 argannaa yaa rabbiin jedha haala kanaan kanaaf warri dandeessanu kaashaabbii irratti yoo ergitan amma ol baatanii zeerii irratti yoo ergitan maallaqni sharfeen tokko tuun cinnee nu bira ga'a bareechee mucaa fayyada warri immoo hin dandeenye isin hin mijanne bifa giiftiitiin ergaa yeroo jarri bifa giiftiitiin immoo erganii yaraachee ko otoo kana gootaniin jedhiniin wallaalanii miti jedhe qixxeedhaa wal akka citu quba qabu hin dhiifnu eenyuma gargaaraa waan ta'eef sii galee kanaaf hundi keessan iyyuu yoo dandeessan rabbii jedhaa ol galaati bifa ilaa maqalaa kun alagaa dhala ilaalee kenna maaf nutti hafama kanaaf ijoolleen keenya warri dandeessan piliis zeelii qabna kaashaabbii qabna akkaawuntii Itoophiyaa qabna kana sadarratti nu galchaa warri kana hin dandeenye immoo bifa giiftiitiin puush godhaa fi bakka ijoolleen jiran nuti hin jenna galatoomaa kanuma gabaabaadha ammoo si galee raatte nama tokko sin barreessa ciao yalla jedha itti fi bigaama nyaadhee keesseera si dhufan jiraati viidiyoodhaan deeqa 3 bicha let's go sorry kwa single cha me olgala di ka shapi nu kenna zeli nu kenna mal nu kenna nun jira please olgala meke da bayti kebarel sorry dubachi sigara che ko agar ni dikade dufu okay dibora ni zeli tini dalare batoko galchiterti galatomi dibora barsiistu dibora tap go ajolleni azela jirta please namoonni galuu barbaadan kottaa gala namoota waadaa galuu barbaadan moderator yenyanni qabu asi moderator raachuu qaba heeraantu qaba hay nan jira kanas bata moderator na kenni bode okay rakkoon qabu sorry da ya gole godha network ijoollee qaqqabaa hundi keessan please namoonni kuma tokko dhibba furas jirtanii sheeriin hin jiru amma ammaatti 5,000 duwwaadha tap copy link godha share godha ijoolleen akka sufaniif kudhan galchaame sheerii kana please copy link godha share godha namootatti koy ofirraa fuudhee si kenna akkaawuntii kanadha fulaacheen immoo isa kuti abdii sabaa tokko yani namoota bakka jala waamne daruu jiru nama 10 caalu wallahi bakka gargaarsa kan nama eeggadda maal giiftiidhaan gargaarsa miilee tokko dhaabanne ta'a bulle nu sheekaa wajjin halkan guutu ta'a bulle miilee tokko guuttachuudha wallahi jiraadhaa warri sabaa wajjin rakkataartan wallahi galatooma isinillee jabaadhaa nama keenya akkana fiddanii gargaaruun waan takka wanti kun argamee namni keenya gargaarsa akkana argatuun isaa waan takka nama meeqatu dhumaa jira waan akkanaa kan osoo argatin ijoollee keenya fiddanii waan akkanaa nutti garsiisu waan guddaa miti waan qabnu gooraa fi waan qabnu laayikoonnetti kennan leenca koo galatoomi wallahi wabillahi galatoomi naagaba na video ta endalk kabajami ulfaadhu ulfin argadhu endalki yende nak ilma bagala
Mangalai ore bitti kopano gara. Koyaan tokko mucaa kana kan ibsaa maaliif faana dubbatu. Indaalki salaam nu jirta ilma abbaa gadaa. Irra kam nagada. Nagaadha. Bakka ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ተቀመጠልን። እሺ ይሄ የምታየው ሰው ልጅ ማለት ነው። Mangalai slow ካሜራ ማብራት አልችልም እንጂ አለው። ታውቀዋለህ? በቀደም ባለፈው ፓጋ ሲሰበሰብለት ነበር አውቀዋለሁ። ተመርቆ በሶስተኛ ቀኑ ሁለቱ ኩላሊቱ ፌል ሆኖ እሱን እያጃገዝነው ነው። አንድ 5 ደቂቃ ችግር የለውም። ባታበራ አንድ 5 ደቂቃ አለው። እዚህ ነኝ፣ ሼር አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ ijoollee koo wallaahi jirraa gachuu mufadhee miti kunoo nan galchaa jira garuu neetworkii jirraa innaannaa laana biratti kunoo ammayyuudha galcheera garuu innaannaa jabaadhaa kajoollee 760 jechuun hin beekaa wallaahi koppiliin ishee godhaa meekamiku zakaaftan kiyya rabbiin ol siyaa qabu aboo warri hawaasaa wajjin dhaabattan rabbi ol isin qabu maallaqni keessa lakkaa'ameen nume Ali keessa itti murid ertu sinif akennu wallahi jecha sinif qabu jecha itti sinif sun qabu anaaf adda dhugaadhaan baay'ee namoonni mana kee yeroo gargaarsaan dhabamne nama baay'ee beennaa kaapteen ati jara keessaa tokko isinitti boonna isinitti gammannaa dhugaa yeroo baay'ee irra deddeebi'uu ta'a dachaa ta'e isinii haa deebi'uu bakka ba'ee kuma ta'e kitila ta'e haa deebi'uun eebba keenya egaa namoonni asirtan hundi keessanii sheerii gochuun dagatinaa taaptaabiillee hin dagatinaa yeroo gargaarsa kana ta'u soofteerii mataa isaatu qaba ta'ee hin beeku rakkoo mataa isaa qaba tiiktaakiin kunu mubaariki tilarraa ka'ee dubbata xiqqoo man gargaara dheeni sheerii godhaa gurbaa kana gargaaruuf akkaawuntiin yoo barbaaddu ta'e mubaarik irra deebi'ee ergeera siibii sirreesse isaan tokko itti agarsiisii iskiriinshotaa godhatanii namni seenta yoo jiraattan ergadhaa anillee sin jalaa bu'aa yoo gastiin guute yaada yoo qabaattan gargaarsa akkamiin gargaaruu akka dandeessan dubbachuu yoo barbaaddan kabajamaa ulfaadhaa ulfin ergadhaa. Baay'atu ulfaadhu mubee abbaa lubbuu dhugaa dubbachuuf kanaan ani immoo jalqaba irratti uummata Oromoos keessa jiruu fi uummata Oromoo deeggarsa irra jiru dursee rabbii gaditti mubee galateeffachuun barbaada. Mubeen fayyaa guutuu rabbiin siif haa kennu hamtuu sin argin dhugaadha. Bakka yeroo hundumaa bakka rakkoo saba kanaa irratti argamteeti saba kanaaf furmaata uummata kee qabattee saba kanaaf furmaata barbaadda. Sabni kunis si dhagaa si hubata. Galatoomii jechuun barbaada. Namoonni hundumtuu egaa dhibeen kun akkaataa ishinitti namatti dhuftuun beekanii abbaan jaalatee dhukkuba kana ofitti hin fidu namni rakkina barbaadus namni dhukkuba barbaadus hin jiru. Egaa rabbiitu namatti fida kanaafuu sabni waliif dirmachuun gaafa fayyaa qabnu qofa walleellisuun kun bu'aan qabu waan qabnuun maallaqa xiqqoodha jennee osoo hin tuffatin qarshii 200 ta'u 300 ta'u 500 ta'u namoonni biyya keessa jirtanis in tuffatinaati akkaawuntii kana irratti darbaa fi rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu hamtuun isiniin argini dhugaa dubbachuudhaaf kanaan uummanni Oromoo hedduun aan hin beeku waan jedhee dubbadhuun qabu bakka rakkoo garaagaraatti argamuutiin warri saba kana cina dhaabbattan zakaabitin kunoo abdii sabaa hamaddeetuun hin darbin kunoo dhufe kaleenci ko galatoom waaw galatoom abdii sabaa wallaahi rabbi ol si haa qabu wallaahi irruun kee aguutu dhuguma abdii sabaati abbo kan gufuus jala kiisuu eeboo qaramaarraa teessoo dhibee namtuu sin argin waan qabdu irratti biileenaan tiriileenaan si taa kennu abbo kan beela baastu akkati beela baastu kan dheebote akkati dheebuu baastu kan dhukkubsate akkati gaafattu yeroo hundumaa warra maallaqa kana osoo isinirraa hafee osoo hin taane uummata keessaniif quuqamtanii guyyaa guyyaatti warri kennaa jirtan kun abbo rabbiin isin taa kennu abbo fayyaadhaan isin dhibin fuula namaa isin dhaabin abbo balbala rabbii malee balbala namaa isin dhaabin ulfaadhaa galatoomaa. waan qabdan arjoomu jirtan dhugaa thank you giftiidhaanis deeggaruu dandeessu namoonni deeggaruu dandeessan amma namoota gargaaruu barbaadanii lakkoofsa tokko barreessanii olluu galchitu jalaa bu'aallee deemna yoo bakki hin jiru ta'e
Sooriin sedeme. Sooriin baay'ee na gargaaraa ture. Yeah, sorry kottu seeni bakkeerran ta'ani please. Amma isaan deebaniiru. Connection yeroo isaan argatan ati immoo keessaa baatan ta'u waan akkasii. So amma dafii deebii naaf seenaa welcome baga nagaan dhufte. Naafi seenaa. Alo. Welcome baga nagaan dhufte. Nagaam sagaleen koo. Hello. Baay'ee nagaa magiifti. Obboleessa keenya kana Waaqayyoo nuka fayyisu ani boru qarshii 5,500 nan galcha. Thank you. Waadinaan kiyya illee akkasuma qarshii 4,000 wayiin galchitee jechuudha. Olumatti qarshii 9,900 akkana ta'a jechuudha. Galatoom ulfaadha. Akkaawuntii qabattee? Akkaawuntii suuraa kaafadheen jiraani. Obboleessa keenya Waaqayyo nuka fayyisu. Ameen ulfaadhu galatoom. Nu jiraadhu galatoom. Nama gachina. Thank you. Galatoom eebbifame. Sorry nu fedha sorry galchi. Zaaraa Jimmaa welcome baga nagaan dhufte. Magana gana idani anaaf godinyaa kiyyaa birrii 10,000 Itoophiyaa hin galchina inshallah. 10,000 Itoophiyaa. Eebbifame. Rabbi dachaa godhee siif haa deebisu. Manni kee haa eebbifamu. Eebbifame nu jiraadhu. Galatoomii haa dhufu. Rabba fayyisu. Galatoomii. Akkaawuntii qabattee taphiti? Shootus kan godhadheera. Nama kam Aye, osoo dubbata jedhu kan nabuusan sorry bakka illee isinirraa qabne dhiifama ayyee rakkinnaa miti anammuma dhageellee dura isin dhageenne amma dhagee rabbi fayyaa isaa kennuufi mallaqa qofaa miti warri mallaqa illee kennuuf hin dandeenye du'aa illee bira godhaa fi rabbiin fayyaa isaa guutuu isaa deebisu anillee ammaani qarshii 20,000 sii galcha borii bakka kiyya nama galfadhaatti yeroo gaarii qabaadhaa isinitti haa tolu. Thank you Ado kunu jiraatu. Wow, ibsaa keenya galatoomi qaali. Rabbi dachaa godhe siif haa laatu. Rabbiin dhibi amtuu sirraa qabu obbo. Rabbiin abbo biliyeenaan tiriliyenaan sitti haa kennu obbo fayyaa fi qabeenya sitti haa horu abbo Rabbiin ulfaadhu. Dachaa. Mana kee hin galiin. Nu jiraadhu. Burqaa Zimmitaa welcome bro. Akkam jirtan yooni hundi keessaan fayyaa qabdanii ifamaan illee akkuma tasaatan isin argee garuu viidiyoo isaa argeera. Anis boru ganama aguma humna kiyyaa qarshii 3,000 akkaawuntii irratti nan galcha. Jabaadhaa rabbi si faanaa ta'u rabbi si haa fayyisu. Kan hunda caalu rabbiidha. Hundumti keessan immoo akkuma amantii keessan isaaf rabbi kadhadhaa fi jechuun barbaada. Hundi keessan galatooma carraa nama biraatiif kenna. Ameen. Nu jiraadhaa dhoko. Thank you. Eebbifame. Rabbi dachaa siif haa godhu. Eebbifame dhibeen mana kee hin galiin. Thank you dhoko. Galatoome. Namni biraan jiru. Sorry nama gashaan jirtu. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Warreen galtanii gargaarsa gochuu barbaadan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Yoo bakki illee jiru ta'e jalaa gadi buuneeti namoota deeggarsa gochuu fi danda'an ol galchaa deemna. Ayyee rakkoon qabu kun oddoon jira. Lakkoofsa tokko barreessaa. Barreessaa ijoollee. Ulfaadhaa warri deeggaraa jirtan dhibee hamtuu sinaa baraaru rabbiini. Aboo dhibeen akkasii mana keessan osoo hin taane jiruuf jireenya keessan keessatti gurra keessaniin akka hin dhageenye rabbiin isin haa taasisu. Sooretti welcome bagana baraaru. Akkam nagaa jirtanii? Galata rabbi akkam. Fayyaadha rabbi isaa fayyisu anis birrii Itoophiyaa 10,000 kennaaf inshallah. Eebbifame nu jiraadhu. Rabbi dachaa godhe siif haa laatu. Dhibeen mana kee hin galiin. Eebbifame qaali keenya nu jiraadhu. Rabbiin siif haa kennu fayyaadhaan sitti hin dhufin rabbiin hamtuu si haa baraaru. Ulfaadhu. Akkaawuntii qabamini. Qabadheen jira ana kenna. Ayyee. Thank you haadha kun nu jiraadhu. Thank you galatoon. Sorry nama lama gashaa deemi gaafa gashitu nama iddoo lama qabna waan ta'eefi ariitiidhaan gaggaafachaa deemna sa'aatii keenya fayyadamuuf jecha. Nama gabbuusaa nama gashaa. Roomi qabdaati modereetara? Mbee sooriin. Abooni. Mubeetu sun roomiidhaaf laattee gaarii natti fakkaata. Dhiisaan namatti nama biraaf siif haa kennu. Anna akkatti nama gashan sin beekooni. Mube.
Sorry, manni sorry ma babba. Sorry, network sanatti fakkaata. Taaptaapiinis ijoollee badaa kanadhaan jedhamu namni gastii guutee jira. Okay, gara caalu namoota La warra siimiti koo namaan galchaara. Ayyee bakka sorry hin buune. Antinidha namoonni yeroo reedii akkatti galchan yeroo wallaalanii natti bilbilu. So isaaniif hin explain gochuu bubbu'a. Bilbila tunarra gala. Ayyee amma sorettiin jetteetti waan ta'eef soretti gadi buusii thank you nama biraan nu dabalii. Biiftu welcome bakka nagaan. Fayyaadha nagaa keessanii hunduma keessanii obboleessa keenya waaqayyoon si amaaro ani durattuu barreesseen ture isa baankicha akka sirreessitanii garuu booda irratti sirreessitaniittu boruu 10,000 galchaanii ganamaan durattuu barreesseera. Thank you. No jiraadha. Biiftuu baay'ee galatu. Thank you. No jiraadha. Galatu. Shaka akam jirtan mubee. Iji Galata saakam. Nagaa kooti jira galata rabbi. Galatooma. Mubee akkaawunti isa keessa na ergi naani qarshii 5,000 fi wanta hin hangashaa fi hangaruu biraa qabu jechuudha. Thank you. Obboleessa keenya Mubeeni akkaawuntii Ayzuun. erguun danda'u Hin dabarti. asumarraa laallatu. La keessaanii dhiifama godhi jirraa koo keessaan namaa kennuun fedhuan. Waan akkasii godhi. Koskii mube. Kanaan dura isii ergi. Ish nambaasiin Mata keenya miidha godhe. qoshi nambaasiin bilbila biraatiin hin seena sin jala. Kun nambaasu na dide. Footoo kaasuudha wanti biraa jiru. Screenshot gochuun beektu. Ela kun Bilbilli screenshot. kiyya kun naan mul'isu qoy. Ayye. Okay. Thank you fudheera. Galatooma. Ayyee. Anna Thank you. iso rabbi si amaaru. Ayyee galatoon. Thank you. No eebbifame illee nu jiraadhu siin jenna. Naafi yeroo welcome bakka nagaan dhufte. Isinis baga nagaa nu eegdanii akkam nagaa jirtu mini? Jirra galata saakam. Suraanis akkaawunti screenshot godheen jira. Ayyee. Anis borroo miftaanni qarshii 5,000 nan galchaaf birri Itoophiyaa. Ayyee thank you galatoon yaadoo kun bakka beedachaa siif Garuu garuu gaafii takka dhiifama wajjin mubee waa gaafachuun fedhe. Ayyee. Maali waa'ee maali? Mubee waan siin jechuu barbaade yaa'u mucittiin takkasi akkasumatti rakkachaa jirti si biras akka dhaabbannu jechuu barbaadeeti asi ennoo jirti makkaa jirti jechuudha. Akkasuma dhibee kaleetiin baay'ee dhukkubsatti. Torbeen booda. Eessaan na dubbisi? Yaa keessaan dubbisiin dhimma akkas akkasii keessaan dubbisaanii fi. Okay, follow siif godheera naaf deebisi bakka hundaa'u sitti suuraa sitti akkaataa sitti. Galatoon thank you. Scott welcome bakka nagaan. Baga nagaan eegdee akkam jirtu nagaa hundumtii keessa. Jirra galata rabbi akkam. Obboleessa keenya rabbi nagaan si haa fayyisu hin jedha. Ameen. Amma nu gargaarta. Anillee baruu gallama bakka footoo kaafadheera akkaawuntii keessan. Qarshii 1,000 nan galchaaf hin jedhaan. Thank you waadho galatoon jiraadhu. Dachaa godhe siif alaatu rabbi galatoon eebbifame baay'ee. Ayyee Daanii welcome bakka nagaan dhufte. Daani miyuutii irra jirta. Gaana eegdanii kam jirtan? Jirra galata rabbi naguma. Nagaadha akkam jirtu? Yooni. Galata rooftaa ammam nu gargaara. Roomii koo nagaadha. Ani waa'ee kana hin beekne ganaa dhaga'an jira. Tasumaan seenimee waa'ee kana dursaa dhaga'ume. Ayyee amma gooda taa'e dhaggeeffadhu kaa xiqqoo ishee amma namoota gargaaraa jirra waan na ta'eefi adaraa keessan warri hin dhageenye gooda taatii dhaggeeffadhaa. Tuun hubatiin hin galina adaraa keessan yoo gargaaruu ta'e qofa galaa
obboleessi keenya kun kulaalitiin isaa lamaan feelii godhee eebbifamee guyyaa lammaffaa isaatti dhaqa inni lamaan isaa feelii godhee qarshii guddaa gaafatanii miliyoona 3 gaafatan jechuudha. Sun immoo humna maatiin ol wanta ta'ee fi gargaarsaaf gara ilmaan Oromoo bira dhufanii jiru jechuudha. Kanaaf gargaarsa gochaa jirra warri hin dhagahin jirtanii jechuudha. Hundi keessanii viidiyoo keessa galaatii ilaalaa yoo as dhuftanii nu gaafachuu keessa irra mubaarakii jala galaatii viidiyoo sana ilaalaatii kottaa daraa keessan please. Thank you galatooma. Darina welcome. Ayyee Wallaggaa. Ani sagaleen ana bira moo isaan biradhaa? Abeet nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen ameen siif illee baay'atu dhoko welcome baga nagaan dhufte. Obboleessa koo waaqayyo si haa fayyisu nagaa keetti si haa deebisu ani birri 5,000 gaafa gidaamee nan gasha. Thank you haa dhoko galatoomi eebbifami siin jennaan dachaa godhe siif alaatu rabbi nu jiraadhu haa dhoko galatoomi. Tigist welcome baga nagaan dhufte. Waaqayyo saamaa obboleessa koo birri 10,000 galchaa jira. Ayyaa dhoko galatoomi dachaa godhe siif alaatu rabbi dhibeen mana kee hin galiin waan ati harkaan qabattu barakaa siif haa ta'u galatoomi. Eebbifami siin jenna adaraa keessan warri waadaa galtan waadaa keessan immoo akka karaatti na beeknu adaraa keessan maaliif beektu namoonni